Bakka feetan tesanii qe'ee keessan yookiin gandatti dhalatan Google irratti akka nama xiyyaara gubbaa gadi daawwachaa jirutti daawwachuu dandeessan yookiin ilaaluu dandeessan isin barsiisnu haala bareedaa amma asirratti argaa kanaan bifa qulqulluu ta'een jechuudha akka nama xiyyaara gubbaan gaditti dhiyaatee daawwachaa jirutti jechuudha mana keessan yookiin ganda keessan yookiin magaalaa daawwachuu barbaadan bakka daawwachuu barbaadan jechuudha bilbiluma keessan fayyadamuudhaan biyya feetan illee yoo jiraatan jechuudha haala asirratti amma argaa kanaan akkaataa daawwachuu dandeessan isin barsiisa egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik share gochuun nafaa duraan hordofa. Hayya daawwatan kiyya aappii tokko gabbifachuu isin barbaachisaa aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko tokko kliikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jalarratti ni baasarratti tokko kliikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo harratti tokko kliikni gootu ammallee haala kana sitti fidaa tullu ta'e koon sarchii kanatti tokko kliikni gootu bakka sarchii kanatti qubee gaa haa raa barreessan achi booda sarchii fuulduraa kanatti kliik gootu sarchii hojjetu. Achi booda mallee kinoo haala kana suuraa kan seefidaa suuraa kana tura tokkoof kliikni gootu achi booda aappichi gabbufachuudha asirra lolta gaddeemtu loltamu deemtu manumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa aappii as tokko buufadhaa kan jalatti daawunlood kan turtii daawunlood kan tutaniiti aappii kana bilbiloo keessatti gad buufatanii hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufatanii yeroo galtan aappiin kinoo haala kana seefi banama jechuudha asirra irratti ayikoonii sarchiin jirti jechuudha bakka sarchii kanarratti maqaa ganda keessanii yookiin maqaa qe'ee keessanii ni barreessitan jechuudha fakkeenyaaf barreessanii agarsiisanii achi booda yeroo kinoo haala kanaan barreessitan jechuudha kinoo haala kanaan siniif fida jechuudha amma sun wanti gochuu qabdan asirratti 3D kan jettu jirti jechuudha lakkoofsa 3 fi daan jechuudha asirratti tokkoof kliik gootanii achi booda kinoo akka nama xiyyaara gubbaa gadi daawwachaa jirutti daawwachuu dandeessan jechuudha ofitti zoom godhuudhaan jechuudha mana keessan bazzabti daawwachuu dandeessan jechuudha qe'ee keessan qofaadhaa miti manumatti dhalatan illee ofitti zoom gochuudhaan barbaaduudhaan jechuudha ganda keessan bakka dhalatan waan beektaniif daawwachuu dandeessan yookiin ammoo ilaaluu dandeessan jechuudha.